Obsa jechuun dandeettii aariif dhiphina malee rakkina dandamachuu, turanii eeguu, suuta jechuu, komiirraa of qabuu jechuudha. Rakkinarraa namni bilisa ta'uu hin danda'u. Maaliif biyyi lafaa kun rakkina keessa jirti waan ta'eef. Obsi salphaa miti. Akka afaaniin dubbannu yookaan immoo akka jechaan ibsinutti salphaa miti. Riilii jireenya isaa sirrii keessa seentanii gaafa laaltanii obsi salphaa miti. Obsa qabaadhu. Wanti hundumtuu otoo hin salphatiin dura hin ulfaata. Lukkuun ani isheen baatu hanqaaquu keessaati. Kanaaf iyyuu lukkuu argachuudhaaf hanqaaquu cabsuu otoo hin taane hammachiisuutu si barbaachisaa jedha. Kanaan alaa nam tokko lukkuun barbaadaanii cuucii handaaqqoon arguu barbaada namni jedhu tokko hanqaaquu fuudhee cabsee keessaa argachuu hin danda'u. Ariitiidhaan jechaa. Kanaaf obsi baay'ee barbaachisaadha. Faayidaa obsi qabu 8 isinitti himuun barbaada guyyaa har'aa. Daawwattoota akkuma kanas dhaggeeffattoota sagantaa Jesus Method Ministry bakkaaf biyya jirtan hundumaatti nagaaniif araarri Waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha guyyaa har'aas immoo sagantaa baay'ee barbaachisaa fi gaarii ta'e isiniif qabadhee dhiyaadheera. Yeroowwan darban keessatti waa'ee milkaa'inaa ilaalchisee iccitiiwwan nama tokko jireenya nama tokko gara milkaa'inaatti fiduu danda'an kitaaba qulqulluu keessaa wal wajjiniin ilaallee turre gara qabxii 10 akka jiran isinitti himee qabxiiwwan 8 kutaawwan darban keessatti wal wajjin ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Inni har'aa immoo baay'ee barbaachisaa kan ta'e jireenya keenya keessatti waa'ee obsaa wal wajjiniin ilaalla. Obsi jireenya keenya keessatti faayidaa akkamii akka qabu, milkaa'inaatiif akkamitti obsi nu tumsuu akka danda'u barumsa baay'ee barbaachisaa ta'e wal wajjiniin ilaalla. Egaa akkuma yeroowwan darban kutaa kitaaba qulqulluu keessaa heertuuwwan isiniif dubbisee jalqabaa ture, har'as immoo kutaan ani dubbisee jalqabuu barbaadu ergaa Phaawulos gara warra Roomeetti ergee boqonnaa 12 lakkoofsa 12 irratti argama. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 12 irratti argama. Akkas jedha sagaleen kun, abdii qabdanitti gammadaa, rakkina obsaa, Waaqayyoon kadhachuutti immoo cimaa jedha. Rakkina obsaa jedha. Rakkina obsaa. Kutaa kitaaba qulqulluu kan biraa keessaa immoo Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 11 irraa dhaqnee gaafa dubbisnu sagalee Waaqayyo akkas jedha. Warra obsa qabeeyyii turan sana nuyi akka warra gammachuu qabaniitti isaan ilaallaa. Iyyoob akkam akka obse dhageessaniittu wanta gooftaan ittiin raawwates argitaniittu kunis gooftichi gara laafessa o'a qabeessa ta'uusaa argisiisaa jedha. Kana lamaan gaafa walitti finnee ilaallu heertuu kana obsi jireenya nama tokkoo keessatti baay'ee barbaachisaa. Kiristaanni keessumaa obsa qabaachuutu sirra jiraata. Obsa qabaachuutu sirra jiraata. Kana immoo macaafni qulqulluun irra deddeebi'ee karaa baay'ee nu barsiisa jechaadha. Obsa jechuun maal jechaadha? Hiika isaa gaafa ilaallu namoonni karaa adda addaa ibsu yaada. Isaan keessaa kanan baay'ee jaaladhe tokko maal jedhaa? Obsa jechuun dandeettii aariif dhiphina malee rakkina dandamachuu, turanii eeguu, suuta jechuu, komiirraa of qabuu jechuudha. Egaa isaan kun baay'ee barbaachisaadha jireenya keessatti. Wantoota jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti nu mudachaa oolan. Jireenya keessatti nu mudatu, mana keessatti nu mudatu, mana hojii keessatti nu mudatu. Haala hundumaa keessatti kan nu mudatan isaan kun. Kanaaf aarii jira, dhiphinni jira, rakkinni jira, eeguun jira. Isaan kun dirqama jireenya keessatti kan isaan argaman. Kanaaf iyyuu obsa jechuun maal jechuudha? Isaan kana of keessatti hammata. Aariif dhiphina malee rakkina dandamachuu jechaadha. Rakkina irraa namni bilisa ta'uu hin danda'u. Maaliif biyyi lafaa kun rakkina keessa jirti waan ta'eef. Rakkina guddaa keessa jirti. Dacheen rakkina keessatti kufteetti. Erga cubbuun biyya lafaatti seenee dacheen kun rakkina guddaa keessa jirti waan ta'eef lafa rakkinni hin jirre hin jiru. Mana hojii hundumaa keessa jira. Mana sagadaa keessa jira. Addunyaa siyaasaa keessa jira. Lafa hundumaa rakkinni jira. Gaggeessummaa keessa jira. Rakkinni iddoo hundumaa jira. Kanaaf maaltu barbaachisaa? Obsatu barbaachisa. Haa ta'u malee obsi salphaa miti. Akka afaaniin dubbannu yookaan immoo akka jechaan ibsinutti salphaa miti. Riilii jireenya isaa sirrii keessa seentanii gaafa laaltanii obsi salphaa miti. Waaqayyo mataansaa yeroo fudhata, hin obsa, hin eega Waaqayyo. Amalli Waaqayyo ittiin beekamu keessaa tokko obsuudha. Waaqayyoon obsa. Waaqayyoon obsa. Yeroo fudhata obsi. Kanaaf fedhii qabaatanii, hawwii qabaatanii, waan tokko bira ga'uu yaadanii, rakkina keessa jiraatanii obsuun salphaa miti. Haa ta'u malee
obsan malee waan biraan wanti dhufuu danda'u kan biraan immoo hin jiru. Obsi baay'ee barbaachisaadha. Obsa ilaalchise barreeffama namoonni barreessan keessaa waan baay'ee jireenya kootti bu'e isiniif qabadhee dhiyaadheera. Namni tokko maal jedhaa? Have patience. All things are difficult before they become easier. Maal jechuudha? Obsa qabaadhu. Wanti hundumtuu otoo hin salphatiin dura hin ulfaataa jedha. Otoo hin salphatiin dura hin ulfaata. Egaa waan tokko keessa gaafa seenani jalqabarraa kan keessa seenamu jalqabarraati. Jalqaba wanti hundumtuu hin ulfaata. Haalli jiru hundumtuu hin ulfaata. Kanaaf obsi jedha. Obsi hin ulfaata. Hin ulfaata obsi. Garuu booda salphachuunsaa hin oolu. Booda salphachuunsaa hin oolu. Kanaaf obsi otoo hin salphatiin dura wanti hundumtuu hin ulfaataa jedha. Beekamaa beekneetti seenuun barbaachisaadha jechaadha. Kan biraani maal jedha namni tokko? The key to everything is patience. Furtuun waan hundumaa obsadha jedha. You get the chicken by hatching the egg, not by smashing it jedha. Maal jechuudha? Namni tokko lukkuu argachuu yoo barbaade, namni tokko lukkuu argachuu yoo barbaade, lukkuun an isheen baatu hanqaaquu keessaati. Kanaaf iyyuu lukkuu argachuudhaaf hanqaaquu cabsuu otoo hin taane hammachiisuutu si barbaachisaa jedha. Hammachiisuu si barbaachisa. Hammachuudhaaf immoo lukkuun tokko hammattee yaasuudhaaf almost gara 7 sanaa ol itti fudhachuu danda'a ta'a. Kanaaf maal gochuu barbaachisaa? Hamma lukkuun sun hammattee kunuunsa barbaachisaa ta'u hanqaaquu sanaaf taasiftee yeroon isaa gaafa ga'u cabsitee lukkuu baastutti eeguun baay'ee barbaachisa, dirqamaa jechaadha. Namni lukkuu arguu barbaada. Cuucii handaaqqoo namni arguu barbaada. Kanaan alaa nam tokko lukkuun barbaada'anii cuucii handaaqqoon arguu barbaada namni jedhu tokko hanqaaquu fuudhee cabsee keessaa argachuu hin danda'u. Ariitiidhaan jechaadha. Kanaaf obsi baay'ee barbaachisaadha. Faayidaa obsi qabu 8 isinitti himuun barbaada guyyaa har'aa. Obsi faayidaa gurguddaa qaba. Isaan keessaa garuu kananii baay'eedha jedhee fudhadhee 8 irra deddeebi'amee iddoo adda addaa keessatti kan ibsame qabxiiwwan 8tu jira. Kana isiniif ibsuu barbaada. Qabxiiwwan 8 kana keessaa inni jalqaba obsi maaliif nu fayyada? Amantii akka shaakallu nu taasisa. Waaqayyo irratti akka nuti amantii qabaannu nu taasisa obsi. It is a way to practice our faith. Amantiin shaakalamuu qaba. Shaakallee hojiidhaan agarsiisuu qabna. Waaqayyo irratti akka nuti amantii qabaannu nu taasisa obsi. Macaafa qulqulluu gaafa dubbisnu Faarsaa boqonnaa 40 lakkoofsa 1 irraa maal jedha? Ani abdii guutuudhaan Waaqayyoon nan eeggadhe, inni immoo gara kootti jedhe iyya koo sanaaf dhaga'e jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo hin dhaga'a jechaadha. Daawit asirratti maal jedha? Abdii guutuudhaan otoo hin shakkiin amantiidhaan maalan godhe jedha? Waaqayyoon nan eeggadhe jedha. Waaqayyoon nan eeggadhe, Waaqayyo immoo na dhaga'e. Abdii otoo hin kutatin nan obse, nan eege jechaadha. Eeguun obsa wajjin wal qabata. Eeguun nu barbaachisa. Waaqayyoon eeguun nu barbaachisa. Kan Waaqayyoon eegnu immoo obsaani. Kanaaf obsi amantii akka shaakallu nu taasisa. Jireenya keenya keessatti barbaachisaadha. Inni lammaffaan obsi maaliif nu gargaara? Obsi mul'ataaf karoora keenya isa fagoo irratti akka xiyyeeffannu nu taasisa. Akkuma beekamu waan tokko yommuu jalqabdan, karoora tokko yommuu baafattan, akeeka tokko yommuu karoorfattan, mul'ata tokko yommuu qabaattan, hojii tokko yommuu jalqabdan, biizineesii tokko yommuu jalqabdani, wantoonni isin mudatan haalonni walxaxaan jiraachuu danda'u ta'a. Yeroo kana mul'ata keessan dhiiftanii, kaayyoo keessan isa fagoo dhiiftanii, wantoota amma karaatti dhufan isaan irratti yaada keessan yoo kennitanii mul'ata keessan galmaa ga'uu hin dandeessan. Namni kaayyoo isaa galmaan ga'uu hin danda'u. Kanaaf iyyuu namni obsa qabu maal godhaa? Mul'ata isaa isa fagoo ilaala. Kaayyoo isaa isa fagoo ilaala. Haalota karaatti isa mudataniin ilaalu. Kanaaf obsi maaliif nu gargaara? Mul'ataaf akeeka keenya isa fagoo irratti akka nuti xiyyeeffannu nu taasisa. Kuni baay'ee barbaachisaadha. Better focus on your long-term goals and dreams. Haalota irratti hin xiyyeeffatin. Ati mul'ata qabda, karoora qabda, akeeka qabda. Hafuuraan akkuma kana jireenya keetiin lafa ga'uu barbaaddu qabda. Waan galmaan ga'uu barbaaddu qabda. Haalonni garuu karaa irratti si mudatu isa kana obsaan darbuun baay'ee barbaachisaadha. Namni obsaan hin darbine waan baay'ee dhabuu danda'a. Karoora baay'ee, mul'ata baay'ee, waan gurguddaa hedduu irraa kufuu danda'a. Kanaaf inni kun baay'ee barbaachisaadha. Kun faayidaa obsaa isa lammaffaa. Sadaffaa irratti obsi maaliif nu gargaara? Jireenya keenya keessatti sagalee Waaqayyoo obsaa kan jedhu maaliif jennee gaafa laalle obsi ogummaa akkuma kana muuxannoo yookaan immoo cicha haaraa si barsiisa. Skills kan jennu waan hojjettu keessatti, hojii kee keessatti, jireenya kee keessatti ogummaa haaraa barta obsa keessatti.
Akkuma beekamu mul'ata tokko fudhattee yommuu kaatu, karoora tokko fudhattee yommuu kaatu, waan ati hin beekne baay'eensaa jira. Waan ati hin beekne baay'eensaa jira. Wantoota ati quban qabne baay'eensaa jira. Kanaaf isaan kun karaa irratti dhufu. Namni waan hundumaa beekee waa hojjechuu barbaadu nama waa hojjechuu hin dandeenye. Matuma akkasitti waa hojjechuun hin danda'amu. Waa jalqabuun hin danda'amu. Waan qabattu qabattee, waan beektu qabattee kaata, karaa irratti garuu waan baay'ee barta. Kufaa ka'aa haalota baay'ee keessa dabarta. Beekumsa baay'ee dabalatta. Ogummaa baay'ee dabalatta. Muuxannoo dabalatta. Cicha. Kana jechuun maal jechuudha? Jabinaan matumaa mul'ata kee jabeessitee qabachuu jechaadha. Kanaaf jabina akka qabaattu si taasisa. Obsi jabina akkati qabaattu si taasisa. Namni waa tokko bira ga'uu barbaadu, milkaa'uu barbaadu, obsuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf akkuma kana flexibility barta achi keessatti. Obsa keessatti, muuxannoo keessatti, ogummaa keessatti waan tokko akkaataa ittiin dabartu, akkaataa ittiin jalaa baatu waa baay'ee achi keessaa argachuu dandeessa jechaadha. Kanaaf obsi ogummaa nama barsiisa, muuxannoo nama barsiisa, cicha jabaatanii hojjechuu nama barsiisa, iskiilii nama barsiisa jechaadha ogummaan. Inni arfaffaanii obsi maaliif fayyada jettanii yoo gaafattanii, obsi murtee sirriif madaalawaa ta'e murteessuuf si gargaara. Akkuma beekamu jireenya keessatti murteen baay'ee barbaachisaadha. Namni murteessuu hin dandeenye jireenya isaa jijjiiruu hin danda'u. Galma barbaade bira ga'uu hin danda'u. Mul'ata barbaade bira ga'uu hin danda'u. Milkaa'ina bira ga'uu hin danda'u. Murteen waan baay'ee barbaachisaadha jireenya keessatti. Murteessuun nurra jira. Murteessee namni hin jalqabne eessayyuu ga'uu hin danda'u. Murteessuudhaaf immoo murteen sun murtee madaalawaa ta'e ta'uu qaba. Murtee sirrii ta'uu qaba. Kan booda si gaabbisiisu ta'uu hin qabu. Kan booda iddoo hin taanetti si hambisu ta'uu hin qabu. Kanaaf immoo maal si barbaachisaa? Obsa si barbaachisa. Ilaaluu si barbaachisa. Obsa si barbaachisa. Obsi murtee sirrii murteessuudhaaf nu gargaara. Inni kun faayidaa obsaa isa kan biraati. Obsi kan biraan faayidaa maalii qaba jennee gaafa laalle, wanti gaariin si keessa jiru akka bahu si taasisa obsi. Si keessa waan gaariin jira. Waaqayyo uumamaan waan gaarii keessa kee kaa'eera. Kennaa addaa sii kenneera. Kennaa addaa sii kenneera. Dandeettii addaa sii kenneera. Dandeettiin addaa kun, kennaan addaa kun, ogummaan addaa kun si keessaa akka inni bahu kan taasisu maali? Obsa. Obsi kana keessaa baasa. Maaliif? Yeroo obsitu ogummaa addaa barta, tooftaa addaa barta, muuxannoo addaa argatta waan ta'eef wanti gaariin si keessa jiru sun hin ba'a. Rakkinni karaa irratti si mudata. Rakkina si mudatu kana darbuudhaaf ufii kee guutummaa cuunfitee ofitti fayyadamta. Hamma dandeessutti fayyadamta. At most of your ability waan dandeessu hundumaa gootaa jecha. Kanaaf obsi wanti gaariin si keessa jiru akka bahu taasisa. Namoonni tokko waan tokko qabaatanii, waan tokko yaadanii, mul'ata qabaatanii, haa ta'u garuu waan adda addaa keessa galanii rakkinni isaan mudatee haalonni akka isaan yaadan ta'uu didanii yeroo isaan mudatanii duubatti deebi'u hin kufu. Qooda kana kennaan dandeettiin ati ittiin keessa dabartu keessa kee jira. Waaqayyo kennaa sii kennetti fayyadamtee darbitaa jechaadha. Kana qofa miti. Inni kun karaa hafuuraallee namni yommuu dhalatu uumamaan kennaa addaa qaba. Waaqayyo kennaa addaa kenneefii dhalata. Karaa kan biraa immoo dhaloonni lammaffaan jira. Namni gooftaa Yesuus Kiristoosiin tokkicha fayyisaa isaa godhee gaafa amanu, gaafa cuuphamu akkuma kana kennaa hafuuraa dabalata. Kan ittiin Waaqayyoon tajaajilu, kan ittiin jireenya isaa tajaajilu kennaa dabalataa hin argata. Kennaawwan kana lamaaniifuu wanti gaariin ta'e kun akka inni fuulduratti bahu, akka ifatti bahuu fi baay'ee obsi murteessaadha jecha. Inni kun obsi faayidaa addaa akka qabu argisiisa. Faayidaa obsaa inni shanaffaan isa kana. Jaaffaa irratti obsi faayidaa maalii qaba jettanii gaafa gaafattanii, fayyaa sammuuf qaamaa gaarii akka nuti qabaannu taasisa obsi. Akkuma beekamu fayyaan baay'ee jireenya keenya keessatti barbaachisaadha. Namni tokko galma isaa bira ga'uudhaaf, akeeka isaa, kaayyoo isaa bira ga'uudhaaf maaltu isa barbaachisa? Fayyaan isa barbaachisa. Namni obsa hin qabne garuu fayyaa hin qabaatu. Rakkoo keessa bu'aa jechaadha. Dhukkuba biraaf saaxilama. Kanaaf fayyaa qaamaas haa ta'u, fayyaa sammuus qabaachuudhaaf obsi baay'ee barbaachisaadha. Better mental and physical health. Fayyaa qaamaa, fayyaa sammuu kennuu danda'a. Maaltu? Obsi. Faayidaan obsaa inni torbaffaan maal inni? Filannoo akka qabaattu si taasisa obsi. Namni obsa qabu filannoo qaba. Namni obsa hin qabne garuu haalota waan jalqabe sana dhiisee deema, keessaa ba'a. Mul'ata tokko yommuu qabaattan, karoora tokko, kaayyoo tokko yommuu qabaattan, milkaa'ina yommuu barbaaddan. Kanaatiif namni obsa qabu filannoo qaba. Mul'ata isaan jijjiiru, kaayyoo isaan jijjiiru, garuu akkaataa adeemsa isaa jijjiira. Adeemsa isaa jijjiira.
karaa ittiin mul'ata isaaf kaayyoo isaa galmaan ga'u jijjiira namni obsa qabu. Filannoo biraa fayyadama namni obsa qabu. Kanaaf obsi carraa filannoo addaa akka nuti qabaannu nu taasisa. Inni kan biraanii fi inni saddeettaffaan obsi jireenya keenya keessatti faayidaa maalii qabaa? Namoota waliin walitti dhufeenya gaarii akka nuti qabaannu nu taasisa. Akkuma beekamu walitti dhufeenyi baay'ee barbaachisaadha. Relationship is very important. Baay'ee barbaachisaadha. Nama malee jireenya qobaa galmaan ga'uun hin danda'amu. Baroota keenya keessa darban keessatti ilaalleera. Namni nama barbaachisa. Waan hojjettu nama wajjin hojjetta. Biizinesii yoo qabaatte kastemerii kee wajjin hojjetta. Namoota wajjin hojjetta. Yoo hojii kamiyyuu qabaatte tajaajilaa yoo taate namoota tajaajilta. Mana hojii kamiyyuu hojjette iddoo ati jirtu hundumtuu namaan kan marfame nama keessa jirta waan ta'eef namoota wajjiniin walitti dhufeenya sirrii hariiroo sirrii qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Namni nama wajjiniin hariiroo sirrii qabaachuu hin dandeenye walitti dhufeenya sirrii qabaachuu hin dandeenye waa'ee milkaa'inaa jireenya milkii qabu yaaduu hin danda'u. Kanaaf immoo kan kana fidu maali? Obsa. Tarii jalqaba irratti akka ati barbaadde haalonni si ta'uu dhiisuu danda'u. Kanaatiif obsaan yoo dabarte garuu gara nama baruutti dhufta, muuxannoo argachuutti dhufta, ogummaa dabalataa argachuutti dhufta. Sababii kanaaf namoonni walitti dhufeenya gaarii akka ati nama wajjiniin qabaattu kan si taasisu tokko obsa jechaadha. Make you a magnetic and relational to the people. Akka namoonni gara keetti harkifaman taasisa obsi jechaadha. Ilaalcha sirrii akka isaan sii qabaatan taasisa. Atis namootaaf ilaalcha sirrii akka qabaattu taasisa. Turtanii waan dhaggeeffattaniif Waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Qabxiiwwan 8 kana keessa isa kamtu akka baay'ee isinitti tole isaa ta'u wantoota irraa barattan koomentii jalatti naaf akkasiin ifa gootaniin barbaada. Koomentii jalatti yaada keessan naaf kennuu dandeessu. Like, share gochuudhaan ergaan kun namoota kan akka qaqqabu taasisa. Subscribe gochuudhaan immoo miseensa taatanii guddina tajaajila keenyaa keessatti akkasiin tumsa keessan baatan kabajaan isin gaafanna. Ayyaanni Waaqayyo hunduma keessa wajjin haa ta'u.